Gala maafiyyuu deemuu jirra naannoo lammaanuu eegan gorra guffameef wagga tokkoof wacaale jira isaniin cufti eegi piippi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan Lammaan Magarsaa namoota hedduun man keessatti hidhame turee jedha namooti kan keegana itti dhumne namooti hedduun lubbuun hin jiru jedha lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qaba. Manuma taa'aa ture yeroo quban qaba natti mee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'e amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ayye kaan ammoo siif Lammaan Magarsaa ilaachise gisee hedduu wanni kaasan Lammaan Magarsaa gamma iskoort goomma godhatee itti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabee lamma qabatee fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Doktor diraamaa jira. No. Lammaa baay'ee akka diina tokkoffaatti dhagan. Baay'ee amma engadda kana eegdonni Lammaa hidhamaniiru galaanitti sassaabamanii hidhamaniiru. Sababa callisaniituma. Anyways maal siin jechuu fi Lammaa akka diinaatti ilaalu yoo nurratti ka'e nu burkuteessa jedhanii eegaa turani Lammaanii jechuun baay'ee sodaatu waan ta'eef jechuudha. Wanni isaan amma isaan diraamaadha maaloodha jedhan natti hin fakkaatu. Hammanani walitti dhufeenya Lammaa faana qabutti sitti magaanama. Hammanani beekutti Lammaan isaaniif diina isaan immoo Lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u. Already Lammaa nyaatanii